May we have the next question? Gaaffii itti aanu obboleessa fuuldura jiru irraa Dr. William Campbell haa Brother in the qabannu. front for Dr. William Campbell. Gaafiin koo jalqaba dhiyeessicha irratti Dr. Campbell Zulqarnayniin boqonnaa 18 irra Quraana holqa jedhu kaasee jira. Akkasumas Zulqarnayniin Aleksaandar guddaa akka ta'e eereera. Naaf mirkaneessuu dandeessaa? Akkamitti gara sanatti dhufte? Zulqarnayniin Aleksaandar guddaadha? Can you prove me how you came to that Zulqarnain is Alexander the Great? I only read it in the commentary of Yusuf Ali. Yaada Yusuf Ali qofaan dubbise garuu Aleksaandar guddichaas ta'us eenyu akka ta'es osoo hin ilaalin oduun dukkanaan mirga keessa hin dhuftu. Keeyyatichinis akkas jedha. Says. Okay, thank you. Yes, sister. The Tole question. obboleetii ati gaaffii Dr. Zakiriif. I don't know the exact verse, but when the Bible says boqonnaa fi keeyyaticha sirriitti hin beeku garuu macaafni qulqulluun akka jedhutti Yohaannis guyyaa 3 fi halkan 3 garaa qurxummii keessa yeroo turetti ilmi namaa akkasuma guyyaa 3 fi halkan 3 garaa lafaa keessa jiraataa ture. Yesus nagayni isarratti haa jiraatu saayinsiidhaan mallattoo Yohaannis fulfill the raawwateera. sign of Jonah. What the sister is referring to the verse of the Bible. Wanti obboleettiin kun eertu lakkoofsa macaafa qulqulluu wangeela Maatiyos boqonnaa lakkoofsa 12 lakkoofsa 34 fi 40 dha. Yeroo namni Yesus Kiristoos nageenyi isaa haa ta'u jedhanii gaafatan mallattoo natti agarsiisi. Dinqii natti agarsiisi. Yesus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u akkas jedha. Isin dhaloonni homoo fi ejjetaan mallattoo yoo barbaaddan mallattoo Yoonaas malee mallattoo tokkollee isiniif hin kennamu. Akkasumas Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa 3 fi halkan 3 ture. Ilmi namaas guyyaa 3 fi halkan 3 garaa lafaa keessa taa'a. Mallattoo Yoonaas Yesus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u hanqaaquu isaa hunda qaruuraa tokko keessa kaa'a. Akkasumas garaa mallattoo Yoonaas yoo deemtan kitaabni Yoonaas fuula lama gadi ta'a. Baay'een keenya ni beekna. Yoo xiinxaltan immoo Yoonaas guyyaa 3 fi halkan 3 akka ture garuu Yesus Kiristoos nagaan isaa irratti haa ta'u wangeelota irraa ni beekna. Fannoo irra akka kaa'ame fannifame jedhamee himatame. Galgala fannoo irraa bu'ee awwaala keessa kaa'ame. Wiixata ganama immoo socho'aa awwaallis guutumatti duwwaa ta'e. Kanaafuu Yesus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u awwaala keessa jira. Jimaata halkan awwaala keessa ture. Jimaata halkan dilbata ganama guyyaa tokko halkan tokko guyyaa tokko achi ture. Innis dilbata halkan achi ture. Kanaaf halkan lamaa fi guyyaa tokko halkan lama wiixata ganama awwaalli sun duwwaa ture. Egaa Yesus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u halkan lamaa fi guyyaa tokko achi ture. Guyyaa 3 fi halkan 3 miti. Dr. William Campbell kitaaba isaa keessatti deebii kenna. Beektaa kutaan guyyaa sanaa akka guyyaa tokkotti lakkaa'amuu danda'a. Dhukkubsataan tokko yoo natti dhufe kan dilbata halkan dhukkubsate isniina ganama yoo isa gaafadhe immoo hanga yoomiif dhukkubsatte jedhee innis ni jedha. Guyyaa 3 si waliin walii gala. Mala wal simsiisaa walii gala. Baay'ee arjaadha. Guyyaa keessaa kutaan tokko guyyaa guutuudha jedha. Inni si waliin walii gala. Kanaafuu dilbata halkan kutaa guyyaa tokko. Wiixata kutaa guyyaa guutuu tokko gaarii. Isniina kutaa guyyaa guutuu rakkoo hin jiru. Yoo dhukkubsataan guyyaa 3 jedhe mormii hin qabu. Garuu dhukkubsataan kamiyyuu yoomiyyuu guyyaa 3 fi halkan 3 hin jedhu. Ani qormaateetiin jira. Alhamdulillah qaba. Dhukkubsattoota adda addaa wajjin wal bare dhukkubsataa tokkollee argamtoota kiristaanaa dabalatee kaan natti himan hin argine. Halkan guyyaa kaleessaa dura kan dhukkubsate guyyaa 3 halkan 3 dhukkubsadheera jedhe. Kanaaf Yesus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u hin jenne guyyaa 3. Yesus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u jedhe guyyaa 3 fi halkan 3 jedhe. Kanaaf dogoggora herregaati. Saayinsiin Yesus Kiristoos nagaan isarra haa jiraatu hin mirkaneessine. Dabalataanis raajichi akkas jedha. Akkuma Yoonaas ture ilmi namaas akkasuma ta'a jedha. Yoonaas ture akkam ture? Yoonaas garaa qurxummii keessaa akkam ture? Garaa qurxummii du'e moo lubbuun jira? Lubbuun jira. Yeroo doonii irraa darbatamu lubbuun ture. Garaa qurxummii galaana keessa naanna'aa ture. Du'ee moo lubbuun jira? Jiraate jechuudha. Waaqa hundumaa danda'uutu kana godhe. Du'e moo lubbuun jira? Jiraate. Inni qarqara galaanaa irratti garaa qurxummiitii kaafama. Mee amma wayiin isin gaafadha. Lubbuun du'ee
kiristaanota yeroon gaafadhu akkamitti Yesuus Kiristoos nagaan isaa irratti haa ta'u awwaala keessatti du'e lubbuun jira jedhanii gaafatu isaanis du'eera naan jedhan alhamdulillah kiristaanaadha yoo lubbuun jiraate alhamdulillah hin fannifamne yoo du'e mallattoon hin raawwanne kaaseetii viidiyoo koo dhugummaa Yesuus Kiristoos nagaan isaa irratti haa ta'u fannifameera moo hin fannifamne jedhu Yesuus Kiristoos nagaan isaaf haa ta'u akka hin fannifamne mirkaneessee jira. If he's dead, he hasn't fulfilled the sign. You can refer to my video cassette, Was Jesus Christ, peace be upon, really crucified, and prove that Jesus... Akkuma Quraanni suuraan isaa boqonnaa 4 keeyyata lakkoofsa 157 وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوهُ isa hin ajjeesnees hin fannifamnees ammoo isaan irra wal fakkaate akkas akka mul'atu qofa godhame. Question for Dr. William.